Baga nagaan dheeddan. Mee miira xiiqii, miira aarii, miira maalii keessaa bahitii obboleettii keenya sana ni beektaa, akkamitti beektaa, eessatti beektaa, taatee isirratti raawwate tokko jedhee ofii keetti jirti. Amma viidiyoo si baasa gati ta'eefi gadi buutee deebita ishii dhiifamaa wajjin al tokko. Sagaleen keessan dhaga'aman. Jaajaa barreeffadhume. Jaajaa barreeffadhu obboleettii koo. Jaajaa barreeffadhu, jaajaa barreeffadhu. Jaajaa barreeffadhu. Mubee kee turaaniin eegaa ishii biqilaa hojjala jiraatti kee turaaniin eegi. Welkaam eebbisa. Sigee jaajaa barreeffadhu. Deddeebisi. Isin kee toraaniin eegaa ani immoo isiis barbaadaan jira isinis barbaadaan isiis ganaa isii barbaadu balaadha. Jaajaa barreeffadhu giifti. Yeroo barreeffattee jirti. Barreeffatteerti ani hin argine. Qabaa galchaa qaba barreeffannaan. Abbaan ta'e harki. Seera bakka dhiisa. Abbaan ta'e harkiseera dhiisaatti hin bu'ina. Abbaan ta'e galcheera dhiqqootti hin bu'ina. Gadi buustu. No bakka. Carraa viidiyoo banachuu. Aye. Booddee banataa. Bilbila kee cufii banii. Cufiitii banii. Bilbila si yoo cuftee bante viidiyoo gadhiisa. Okay. Dhageessee. Sige. Magaalaa deebisaan Ufteeruma. Masa dubbattee ammoo beekuna na neetworkiin hindi. Amma bilbila namaatiin dubbachaa jirti. Neetworkii miti. Neetworkii miti jara keenya neetworkii miti. silkii namaatiin seenee jiru. Maal daree? Neetworkii miti yookuma bu'een yookiin cufanii banuu ta'e malee ana biraas waa hundaa ajajee mi'ootiin jira giiftiin jira maal jira jedhee kee viidiyoo siinaa banuu naa mul'isuu diti. Namni immoo 1,000 keenyaan ikkoo hin banaan fooloo 2,200 geenye. Maa inni? Kunooreen banuu cufitu qaba. Bakka dhiiftee dhuma haasoftu jala keenya. Viidiyoo rakkoon qabu hin banachiifnaa. Akkaawuntii yoon sii kenne ittiin dhufuun dandeessaa obboleettii koo? Si erguu? Akkaawuntii koo si erguu ittiin dhufta? Maal? Akkaawuntii paaswordii itti rukuttee iimeelii itti No rukuttee. laayivii waan jedhamu. Laayivii waan jedhamu warrumaan seenee jira dhiifama naa godha haasaan beekamu. Mubee dhiisa akkanumatti illee waa dubbattu akkuma ta'e. Ayyee eshi obboleettii koo mee obboleettii keenya kana eessatti beektaa? Eessatti ol bartanii? Taatee gidduu kana ta'e hundasaa atumaan afaan keetiin nutti himi. Okay, micoodhanii maqaa guutuu kee himadhu. Maqaa guutuu kee himattee kaate ani maqaan koo akkas hin jedhama. Dhalattuu naannoo akkasii ganda akkasiiti. Isiin immoo maqaan si akkas jedhama. Akkasitti ol barree jedhi itti fufi. Nam tokko naa seenaa mi'uutti qabadha gaaffii dhumarra gaafanna. Qabxii qabadha jedhee gali. Okay, maqaan koo Warqii Magarsaa Godaanan jedhama. Ana dandii ganda katkataa waraan bulchiiti jechuudha kanaan ani itti dhaladhee guddadhee maazariin mucaa kanallee ganduma katkataa waraan bulchii naannoo keenyadha. Ani fi haati ishee immoo firaa jechuudha. Mucayyoo kanaan.
Isheen immoo Dubbadhu baay'isee dubbadhu. bojaa xaafaa jedhamti. Isheen immoo baay'isee bojaa xaafaa jedhamti. Kan nuti itti wal beennu immoo biyyumatti wal beenna. Wajjiniinis hojjechaa turre jechuudha. Ergaas dhuftees immoo silkii koo fudhattee walii dawwallee wajjiniin haasa'aa turre jechuudha. Baay'ee walitti dhiyaannaa akka goddanyinnatiitti. Sababii isaan irraan kan ka'e yeroo as dhufte kana anis ishiinis dallaalaa tokkorraan birrii irra ergannaa jechuudha. Gara maatii keenyatti namtichuma dallaalaa amma ishee baase kanaadha kan nu ergu anaafis isheedhaafis. Ani immoo jalqaba baay'eetiin isa bira ture jechuudha. Ani erga ba'ee waggaa tokko guuteera. Isheen immoo erga adeemsicha kanaa sabdee turteetti garuu akka carraa ta'ee dheengaddaadha jechuudha. Baatee mana isaa turtee baatee achi mana kontiraataatii baatee isa bira teessee jechuudha ati ergasii. Obboleettii kee Maaliin godha isa? bayeetan isa bira ture yeroo jettu Jiina galchee isa. mana isaa turte jechuudha. Erga kontiraataa baatee mana isaa turte jechuudha. Mana isaa turte otoo hin ta'in mana hojiidha. Kanaan ani turte mana ijaazaa isaati kanan jiru kanan kiraa itti kaffalaa jiru. Ayyee. Itti fufu. Naa mucayyoon immoo bahuudhaaf isuma wajjin haasoftee wajjiniin haasaanii anallee na wajjin haasoftee jechuudha. Nan ba'a jettee natti himtee jechuudha. Gaafa baatu sanallee har'an ba'a jettee natti himtee turte. Yeroo ishiin baatullee jechuudha. Deebi'ee ganamaan immoo dallaalicha dawwalee mucayyoon si bira geessetti jennaan. Mucayyoon si bira geessetti baatee dhufte jennaan inni na bira hin geenye naan jedhe. Akkamitti amma yoonaa si bira hin geenye jennaan adeemsi ishii lafa sa'aatii 8tti sa'aatiin ani dallaalicha dawwalu immoo ganama sa'aatii 2 keessa ture. Sa'aatii 4ttidha kan ishiin as geessu jedhe gaafa manicha baatu immoo halkan keessaa sa'aatii 8 baatee ani immoo barii sa'aatii 2tti dawwalee gaafadhe. Achumaan sa'aatii 2tu afaa na bira hin geenye naan jedhe. Achiitu booda xiqqoo ture sa'aatii 5 keessa hoggaan ani dawwaluu fi micoo makiinatu ittiin walitti gaaccaame jedhanii mana yaalaa galtee jirti jedhanii naan jedhe. Achumaan akkamitti kun ta'uu danda'e silkii namichaa naa kenniin jedheen. Achumaan akkas jennaan namichi silkii namichaa naa kennee jechuudha. Silkii namticha arabicha dhaqee ishii fuudhee sana. Namichi sun isanan sa'aatii 5 dawwaluuf jammare sa'aatii 8ttidha kan inni sagalee ani kaa'eef naa deebisee arabtichi sun. Sa'aatii 8tti sagalee naa deebiseeti akkamiidha maaltu ta'e micoon kaleessa galgala baatee obboleettii kiyyaadha. Eessa dhaqxee maal taate naan inni mucayyoon makiinaa kootu na jalaa fanadda'ee makiinaa fanadda'ee obboleessa kiyya wajjin inni hospitaala galtee jirti. Ani immoo poolisii harkan jira shorxaa harkan jira naan jedhe. Jedheetu ragaa qabatamaa ishiin ittiin duute natti ergennaan suuraa iddoo makiinaa fi lookeeshinii iddoo sanii natti ergee jechuudha. Kanaan booda immoo anis waraqaa seeraa homaayyuu harkaan qabu ofii kiyyaa seeraan alaadha kanan ani hojjedhee jiru anan hojjechaa jiru badeetiin ala hojjechaa jira. Isarraan kan ka'e namtichi poolisii harka jira waan ta'eef sodaadheta silkii kiyya cufadhee namticha isa sanitti illee dawwallaan innillee akkasuma silkii isaa hin cufatee ani silkii biraatiin kunoo kana nama sinii kenne goddanyaa kiyyatu naa banee jechuudha. Immoo basmarrisaayyuu ana harkan jiru. Isheetu naa banee immoo kashee qofaan hin fayyadamaa jira jechuudha. Ayyee. Wanni waan adda ta'e waan an dhaga'ee fi waan an beeku isaan. Sagalee namichaa keessee fi sagalee waa'ee maatiitti naqilati. Sagalee namichaa qabdee fi sagalee inni sii deebisee nu dhaggeeffachiise bilbila keessa. Waasaappii koo dallatiitiin jira nama biraatti garuu sheer godhee irraan fuudhaa qo'aa dawwalee. Kan keetiin dawwali ka asuma irratti hojjettu kun kan namaati. Malee ani aluma sanaan appilikeeshinii. Kan keetiin dawwali ka kun kan namaati gati ta'eefi kan keetiin dawwali. Malee. Jedhi meeme. Okay dawwali. Kanaan hin bahin sanaan. Nara. Hello. Hello. Elame. Ani TikTokiin qabu sinagaan jira. Ani fooloon qabu shi. Qoy sagaleen ni gaddaa waasaatti irra sheersi godhe kana qabdaa? Akkan jedhe.
Sagaleen hin gadda WhatsApp irraa share si godhe qabdaan jedhe waan biraa miti. Hello. Nin qaba ganni. Share naa godhi dafeeshi. Ganni itti ergamu maal jedhaan? Agarta. Dhagaan jira saa. Ganni itti ergatte? Maal jette ganni maal taateetti? Ganni sergeera guyyaa ganni bira jira sagaleen namticha ganni bira jira isa kan keessu ganni irratti ni gaari fitte. Ergi jedhiin ganni nuu bane ati immoo. Shi ganni si biran jira. Kanarra dhaabattanii gaaffii gaafachuu qabda nu gaafattu. Nigist, micayyoo ati argiteef micayyoo Dubaay jirtu? An lakkoofsi ishii dhuma 11. Lakkoofsi kee meeqa? Lakkoofsi kee dhumni isaa meeqadha? Ganni ani guyyaa sergeera ishee dhufu suuraa makiinaa bara sergeera umni isaa 11. Okay. Omni isaa 11 sinii ageessa sagaleedha. Na ergite erteeyyanii. Lakkoofsa baangaalichaatis na ergamee jira lakkoofsa na ergite erteeyyen. Lakkoofsichi garuu namtichi mana shoortaan jira kan jedhe hin jiru mana shoortaan jiru. Olleen irra jira. Olleen irra jira. Sinii ageessa sagalee na ergite jirti. Sagalee banuu mubaarak. Okay, sagalee nu bantaa lakkoofsi baangaalichaa xumurri isaa 73 lakkoofsi baangaalichaa ganni. Omni isaa 73 masmara irra jira. Shoortaa harkas hin jiru. Ammayyuu narraa kaasee maa aariif jedheemu beeni. Salaamu alaikum jennaan cufate jedhati hidhaa wayiin jiruuti. Ayyee sagalee nu banne. Ayyee okay shi. Sagalee isaa sagalee sadiidha. Afurii kanatti ergamee afran usiniif hin banne. Ayyee. محمد أنا سوي حادث هذا الثاني نفرون Okay, miti kabadhaa kaasin. Akka sirriitti dhaga'amu miti kabadhaa sin. As siqsee sin dhageechisa. محمد أنا سوي حادث هنا هذا فورمة يجي موت هذا الثاني نفرون دي مستشفى ما بي اتصال ولا شيء أنا موجود من الشرطة أنا موجود من السجن هو وديته مستشفى وايد هذا الثاني أخو موجود أنا وايد هذا بين أختي ما في موجود صورة ولا شيء كيف هذا في مرور ما يقدر يسوي شيء صورة بس صورة حق سيارة موجود Kana bu'aara sagalee irratti erga. Ayyee galatoomaa amma gaaffii obboleetti keenya baga buuteeyyuu jaabarreeffadhu ol deebi'e obboleetti. Ergima ana abi Ila kun immoo lakkoo sagalee ishiidha. ege ante akte ergima ana abi Babaar ma fime. Amma fime. Ani nageenya garuu kina sagalee ishii kinoo kana baay'ee nagaamu arabifi kun naaf hin galleen. Rasulin ege ante akte ergima ana abi Kana ishii kun isa sagaleen ishii namticha qabdeedha. Maal akka jaamu maal akka ishiin jettee nageenya warri beektan irraa dubbachuu dandeessan. Maal sagalee nama du'eef qabamu haa ta'u barreeffadhu obboleetti ko. Sigee barreeffadhu ja'a. Lakkoofsi baangaalichaa Gaaffii yookaan Injira 73 jechuudha. Malal hai jennaan hai jee deebisee. Mana kiisii maaliif himuuti? Namni haadisa makiinaa nama haadisa godheeti akkanatti bahee zimmidhee anamaa fi maalum hin jedhu tokko faaratti silkii hin qabatu namni haadisa godhee nama ajjeese tokko makiinaa isaatiin nama ajjeese silkii akkasitti zimmi jedheetuma karaara deeme silkii qabata. Wallaahi mana Silaagaa Beeree erge isaan wal beeku namichi inni kuni haqa qabnu nu gaafachuu haqa qabnu. Maaliif namicha isa itti himtee mana jaazaa walii teessan sana mana jaazaa isaa teessu bira teessu sana tokkoffaa bilbila isaa akkanaa barreessitu barbaada amma gara tiktookiitiin tokko. Lammaffaa maaliif inni isatu erge isatu beeka isatu wal amana inni maal nu godheera amma walatti. Maal godheera maaliif mana Inni gama seera
Inni jechi inni na deebise maatiin qama seeratiin itti deemanii haa gaafatatan malee ani ofii kiyyaa waraqaa eenyummaa harkaan qabu waan ani ittiin gaafadhu hin qabu naan jedhee gaafa sana marsii naa kennee achiin booda akka poolisiin isa hin qabne Ati mana jaasaa jirtaa hoo mana kimii isiin itti duutee jirtu maaliif nuun himne inni? appilikeeshinii isaa hunda na jalaa bilook dileet godhate. Moo gurguranii kalee keessaa baafatan? Anaa waan isaan naan jedhan micayyoon hin duute naan jedhan kunooti sagalee nama dhaggeeffatan kana kanuma bichaadhaan naa ergame lookeeshinii iddoon itti baddalamtu. Baangaalii wanni si gaafachiisu tokko ittiin hin jiru. Kan ati himte namicha isa bira teessu. Kan isiin himte namichaatti bira teessu. Dhageessee? Wanni baangaalitti si daawwachiisee sagalee baangaalii nuuf ciisu hin jiru. Namicha isa bira teessu atamma. Ani inni itti dabalu. Dhaggeeffadhu. Mana isaa jirta miti ati. Mana jirtaa ammaatti. Manuma jirtaa. Ani mana isa bira moo? Lakki isa bira hin jiru. Mana jaazaa isaatii baateetta moo achi jiraatta? Okay, manneen kiraa itti kaffalaa jiru manuma ijaazaa isaati garuu amma isa bira hin jiru jedhe malee. Okay, amma eessa jette karaarraa dabdaniirtu dhokottaniirtu shortaa sodaattanii. Nama dhokadheen jira ijoollota warra Jimmaa biraan jira ijaasa warra Jimmaa keessa. Innoo. Ani inni bakka inni jiru beeku manuma jira ta'ee ijoolleedha ammoo ijoollee isa bira jiranii daawwaleera. Amma warra seeraa sii goonetii warra seeraa wajjin nattee atis qabamtee isas qabsiiftee atis qabamtee isas qabsii ati waraqaadhaaf qabamta malee wanni biraan jiru. Dhageessee ati waraqaadhaaf qabamtaa biyya abbaa keetitti galtaa nagaa kee galta. Kan siin mooreeffa galchuu barbaanne. Dhageessee atis of kennitee uummata keenya asirratti na gargaaruu dandeessu. Isiin amma qaxxitaa nama godhaafi dawwalee nama iqaamaa qabuun godhaafi warra seeraan godhaafi dhaqee isii kana fuudhee poolisii fudhatee namicha sana dhaqee qabsiisuudha carraan jiru. Namichi sun yeroo qabame bakka intalli jirtu bakka reeffi intalaa jiru inni maa jechuudha yookiin immoo yoo kalee gurguratanii kalee keessaa baasanis hin baasu jechuudha. Siitaa obboleettii koo. Yaada kanarratti olii galtaa. Namicha ofiin qabama moo namicha hin qabsiisa? Nama Oromoo sii kenna amma. Yaadiin jirta miti nama Oromoo nama Jimmaan sii kenna. Dhufanii sii fuudhanii mana namichaa qofa dhattee agarsiifta. Ni jiru. Makiinaadhaan dhufanii sii fuudhu samii jiraadhu lafa keessa jiraadhu. Kamittiin beeku? Namatu dhufee sii fuudheen siin jedhe. Warra seeraa waliin. Ati waraqaa qofaaf qabamta bara. Ati waraqaadhaaf qabamta malee wanjalan qabdu ati. Hin qabamtaa hin qabamta biyya galta. Garuu mana namichaa agarsiifta dhattee warra seeraatti. Waliigallee. Ani namicha silkii isaa siniifan kennaa namicha gaafadhaa ofii kiyyaa akkamittiin qaba maal balleessan koo badiin koo maayidha micoyyoo yoo ta'e ishiitiin kan baay'ee malee anaan ishii baase. Yesa dirqama qabamuun kiyaatis kanuma. Maaliif wanjala maal kana nu jedheen qabama micoyyoo. Yookaan namtichatti yeroo namicha agarsiiftu gatii waraqaa hin qabneef isin gadhiisan. Dhageessee waraqaa gatii hin qabneef qofas qabatu malee. Namichi intala keenya ajjeesise lakkoofsi isaa jira waan ta'eef jarri teelee dhaqanii gaafatu waan inni haasa'e biyyi Saawudii biyya qaroomte namni nafsiin namaa namicha kan harka jiraa jedhanii amma namatti bilbilee oonlaayinii irratti amma jechuudha kunoo amma bilbileen himaan